Nagaan Waaqayyoo isiniif haa ta'u, saba Waaqayyoo na gargaaree guyyaa ammoo viidiyoo koo isa darbe irratti mallattoo bara dhumaa isa jedhu wajjin ilaallee turre. Amma immoo sagalee Waaqayyoo dammaqaa ka'aa amantoota isa jedhu akka wajjin ilaallu Waaqayyo garaa koo keessa kaa'ee sagalee Waaqayyoo maal nuun jedha bara nuyi keessa jiraachaa jirru kana. Isa darbe mallattoon bara dhumaa maal fa'i? Mallattoon bara dhumaa nuyi ilaallee wangeela Maatiyos keessa iddoo adda addaa ilaallee turre. Wanta yeroo kana biyya lafaa irratti arginu hundumtuu wangeela irratti barreeffameera. Wangeelli kun immoo kan barreeffamee fi warra itti amananii wangeelicha fudhatan, warra dhugaa kana simatanii fudhataniif barreeffame nuuf jechuudha, amantootaaf jechuudha. Mallattoon sunis kan inni kaa'amee fi mallattoo sana ilaallee akka nuyi jireenya keenya ittiin qajeelfannu, akka nuyi dhufa Kiristoos qulqulloofne ittiin eeggannuuf sagalee Waaqayyoo mallattoo bara dhumaa sana Waaqayyo sagalee isaatiin nuuf kenne. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a immoo Waaqayyo maal nuun jedha? Barichi yeroochi ga'eeraatii dammaqaa ka'aa yaa amantootaa, ka'aa yaa saba koo, dammaqaa riba keessaa ka'aa yeroochi ga'eeraa nuun jedha. Maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Hafuurri Waaqayyoo akka nutti dubbatuuf hin kadhanna. Guddaadhaaf sodaachisaa kan taate yaa Waaqayyo abbaa keenya, kan turte kan jirtu bara baraan kan jiraattu, Waaqa qajeelaa, Waaqa dhugaa, Waaqa jiraataa kan taate, galanniif ulfinni qubaan teessoo kee irratti siif haa ta'u. Yaa Waaqayyooti gaariidha. Ijoollee keetiif hin eeggatta Gooftaa. Ijoollee kee hin barsiista yaa Waaqayyo. Ijoollee kee hin akeekkachiista yaa Waaqayyo. Ijoollee kee ribaa dammaqsuu barbaadde, ilmaan kee saba keetiin dammaqaa jechuu barbaadde. Egaa hafuura Waaqayyoo jireenya koo keessa darbiitii saba keetti dubbadhu. Jireenya koo keessa darbiitii lubbuu raftee jirtu dammaqsi yaa Waaqayyo. Lubbuu dagattee jirtu kaasi yaa Waaqayyo. Yaa hafuura qulqullu kottuutii hojii kee hojjedhu. Kottuutii ulfina kee mul'isi yaa Waaqayyo. Hafuura qulqullu. Ati yeroo kana fudhadhu. Ati jireenya koo fudhadhu. Ati jireenya kootiin mul'adhu. Ati jireenya kootiin dubbadhu. Jireenya koo siif kenneera maa'eetti ba'i. Afaan kootiin dubbadhu. Maqaa Gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Haalleluuyaa. Egaa isa darbe keessatti mallattoo bara dhumaa ilaalleerra. Isa keessan deebi'u sagalee Waaqayyoo nuuf amantootaa fi maanuwaalii jireenya keenyaati. Sagalee Waaqayyoo nuuf kompaasii jireenya keenyaati. GPS jireenya amantootaati. Akkuma warri meetirooloojistii haala qilleensaa ilaalanii saba akeekkachiisan, saba akka dammaquuf, saba akka ka'uuf, saba akka iddoo sana adeemuuf, saba akka balaa dhufu jalaa miliquu fi akkuma isaan godhanii sagalee Waaqayyo nuuf meetirooloojistii keenya nutti dubbata. Ilaa dhufaa jira. Ilaa dagannaan dhufaa jira. Ilaa biyyi lafaa kun wanta ulfina Waaqayyootiin hin taaneen guutaa jiraati. Iyyasuus Kiristoos dhufuudhaa fi dammaqaa nuun jedha sagalee Waaqayyoo. Ka'aa kan raftan kan dagattan immoo dammaqaa nuun jedha. Kanaaf Phaawulos iddoo adda addaatti barreesseera. Gara warra Tasalonqee amantoota Tasalonqee jiraniif barreesseera. Amantoota Roomaa jiraniif barreesseera. Amantoota warra Efesoon jiraniif waan barreesseera. Akkamittiin akka jiraachuun isaan irra jiraatu. Tasalonqee 1:17 yeroo ilaallu amantoota warra Tasalonqeetiin akkas jedhee barreessaaf. Yaa obboloota koo, waa'ee barichaaf waa'ee yerochaa garuu isiniif caafuun barbaachisaa mitiidha.
Waa'ee maalii? Waa'ee barichaaf waa'ee yerochaa isiniif caafuun barbaachisaa miti. Maaliif isin beektu? Isin dukkana keessaa gara ifaatti baataniitu. Isinitti himameera, isinitti dubbatameera, barsiifamtaniitu, beektu, ogummaa isaa qabdu. Kanaaf waa'ee yerochaaf waa'ee barichaa isinitti himuun hin barbaachisuudha. Maaliif beektu waan taataniif, harka keessan keessa jira waan ta'eef, jireenya keessan keessa jira waan ta'eef isinitti himuun hin barbaachisu. Akkuma gaanaa nuyi amantootis Waaqayyo karaa adda addaatiin ergamoota isaa ergee, warra wangeela lallaban ergee, waa'ee guyyichaa, waa'ee barichaa, waa'ee mallattoo sagalee Waaqayyoo keessa jiru, mallattoo bara dhufaa karaa adda addaatiin yeroo baay'ee baranneera. Beekumsa isaa qabna. Beekumsa isaa qabna. Akkuma inni jedhee amma garuu Waaqayyo irra deddeebi'ee nu hubachiisuu barbaade. Nu yaadachiisuu barbaade. Nu dammaqsuu barbaada. Haaleluyyaa. Maqaan Waaqayyoo kan bara baraan kan eebbifamee ta'u. Itti fufee akkas jedha. Guyyaan gooftaa akka hattuun halkan dhuftuutti akka dhufu isin iyyuu ba'eessa gootanii beektu jedha. Guyyaan gooftaa akka hattuutti akka inni dhufu isin ba'eessa gootanii beektu. Isin barsiifamtaniitu jedha. Namoonni nagaadha gabiidhas utuma jedhanii badiisni itti yaadin akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhuftuutti isaan irra hin ga'aadha. Kana jalaa ba'uunis hin jirudha. Eenyurra hin gaadha? Isaanirra hin ga'aadha. Isinirra hin ga'an jenne. Isaanirra ga'a. Akkamittiin irra ga'a? Nagaadha gabiidha jedhanii jireenya biyya lafaa isaaniitti toleetuma isaan jiraachaa jiranii. Utuu dhuganiituu nyaatanii, utuu waan barbaadan, waan foon isaaniitti tolu, waan jireenya isaanii gammachiisu, waan foon isaanii gammachiisu, jireenya foon isaanii gammachiisu, utuu isaan jiraachaa jiranii badiisni itti yaadamin akka ciniinsuun dubartii ulfaatti dhufuutti isaan irra hin ga'aadha. Dubartiin ulfaa yeroo ciniinsuun itti dhufuun beektu. Akka kanatti eenyurra ga'a? Isinirra ga'an jenne. Maaliif akka sanatti isinirra ga'uu hin danda'u? Maaliif isin beektu waan ta'eef, yerocha beektu waan ta'eef, akka inni dhiyaachaa dhufe waan beektaniif isin already qophooftanii teessanii eeggachaa jiru. Kanaaf akka hattuutti akka sanatti isinirra hin ba'u. Garuu warra dukkana keessa jiru irra, warra kan Kiristoos hin taane, warra wangeelicha dhaga'anii fudhachuu didan irraa akka kanatti isaanirra hin ga'aadha. Obboloota nanan isin garuu dukkana keessa waan hin jirreef jedha. Haaleluyyaa. Isin dukkana keessan jirtani. Waaqayyo dukkana sana keessaa gara ifaatti isin baaseera. Waaqayyo du'a sana keessaa jireenyatti isin dabarseera. Isin dukkana keessa gara ifaatti baataniitu. Guyyaan sun akka hattuutti isinirra ba'uu hin danda'u jedha. Maqaan isaa eebbifamu. Guyyaan sun anaaf isinirraa akka hattuutti nurra ba'uu hin danda'u. Akkuma dingataa nurra ba'uu hin danda'u. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Maaliif nuyi warra qophaa'e taa'uudha. Warra sagalicha dhageenyu yeroo hundumaa warra qophaa'anii ta'an, warra hidhatanii ta'an, warra jireenya isaanii qulleeffatanii, warra keessa garaa isaanii, yaada garaa isaanii, qalbii isaanii qulqulleeffatanii, dhiqatanii, dibatanii warra irsa misirrochaa eegan isin waan taataniif akka sanatti isinirra hin ba'uudha. Haaleluyyaa. Abdii qabna saba Waaqayyoo nuyi. Isin hundumti keessan ilmaan ifaatiidha. Ilmaan guyyaatis. Nuyi warra halkanii yookiis warra dukkanaa mitiidha. Haaleluyyaa. Isin warra maali? Isin warra ifaati. Warra dukkanaa miti. Warri dukkana keessa jiraatan wanta dukkana keessa dhufu sana hin beekan, hin arganedha. Yoo dukkana keessa adeemne waan karatti adeemnu hin beenu. Waan dhufee nu rukutu hin beenu. Kanaaf sodaataa jiraata namni dukkana keessa jiru. Abdiin qabu ifin jiru hin argu dukkana waan ta'eef. Isin garuu Waaqayyotu achi keessaa isin baase. Dukkanicha keessaa isin baaseedha sagalee Waaqayyo. Isin baataniitu gara ifa isa dinqisiisaa, gara ulfina Waaqayyoo sanatti baataniitu waan taataniif isin dukkana keessan jirtan. Kanaaf guyyichi akka hattuutti isinirra hin ba'uudha. Bara baraan maqaan isaa eebbifamu. Egaa jedha asirratti. Egaa kottaa hin dammaqnaadha.
Hallelujah. Warra Tasalonqeetiin egaa kottaa hin dammaqnaa. Of hin qabnas malee akka warra kaanii rafuu hin dhiifneedha. Bara baraan ulfaatu Waaqayyo. Bara baraan galanni isaaf haa ta'u. Egaa kottaa hin dammaqnaa. Of hin qabnas malee akka warra kaanii rafuu hin dhiifneedha. Warri kaan maal gochaa jiru? Rafaa jiru. Warri kaan maal gochaa jiru? Dagataniiru. Warri kaan maal gochaa jiru? Jireenya isaanii gammachiisuudhaaf, foon isaanii guuttachuudhaaf, foon isaaniitiin geggeeffamanii, miira isaaniitiin, yaada isaaniitiin, wanta isaanitti tolu, wanta fedhan hojjechaa jiruuti. Isin garuu warra ifaati waan taataniif dammaqaa, ka'aadha. Hin dammaqnaa. Of hin qabnas malee akka warra kaanii rafuu hin dhiifneedha. Ulfinni Waaqayyoof haa ta'u. Egaa sagalee Waaqayyo of qabaa jedha. Fakkeenyaaf dammaqaa. Jireenya keessan qulqulleeffadhaa. Qalbii keessan jijjiirradhaa. Dhiifama namaaf gochuudhaan jiraadhaa. Namootaaf Waaqayyo wajjin nagaa qabaadhaati jiraadhaa. Hojii gaarii ta'e hundumaatti ija godhachuudhaan jiraadhaa. Wangeela Waaqayyoo warra dukkana keessa jiranitti lallabuudhaaf dammaqaa, hidhadhaati ka'aa. Kadhannaatti jabaadhaadha. Fakkeenyaaf mootiin biyya tokko yeroo biyya tokko do'achuu dhufu biyya sana karaa inni irra darbu sana hin qulqulleessu. Manni wanti caccabaa yoo jiraate karaarraa kaasu, manoota qalamii dibu hin haaressu. Maaliif? Mootiitu dhufa waan ta'eef. Mootii biyya tokko do'achuu dhufa waan ta'eef. Kanaaf nuti mootiin keenya dhufuudhaaf waan ta'eef mana keenya, gola jireenya keenya, mana Waaqayyoo, iddoo hafuurri qulqulluun buufatu kan jireenya keenya qulqulleeffachuudhaan ufaatii ilma Waaqayyoo akka eeggannu Waaqayyo hunduma keenya haa gargaaru. Haleluuyaa. Warri rafan halkan hin rafu, warri machaa'anis halkan hin machaa'edha gadi bu'e. Phaawulos itti fufee warra Roomaatiif yeroo barreessu yeroo itti dur amanna caalaadha. Yeroo itti dur jalqaba amantan caalaa. Amma guyyaan fayyinaa waan isinitti dhiyaateef yeroon kun yeroo itti irraa dammaquun isinirra jiraatu ta'uusaa beekaadha. Yeroon kunedha. Haleluuyaa. Dhugumaan yeroon kun yeroo nu itti irraa dammaquun nurra jiraatudha amantoota. Akkuma kaleessa jiraachaa turreetti, akkuma kaleessa deddeebi'aa turreetti, akkuma jireenya foon keenyaatiin geggeeffamne jiraachaa ture akka sanatti jiraachuu hin dandeenyu bara kana. Maaliif? Yeroochatu ga'e. Yerootti dur amantan caala amma guyyaan fayyinaa isinitti dhiyaateera. Halkanichi sokkee guyyaanis dhiyaateera. Kanaafis kottaa hojii dukkana keessa hojjetamu ofirraa fuunee gannee mi'a lolaa isa ifa keessa ittiin hojjetan hin hidhannaadha. Haleluuyaa. Kottaa hin hidhannaa. Kottaa hin qophoofnaa. Qophaa wangeelicha hidhadhaa. Wangeelicha harkatti qabadhaa. Wangeelichaan dhugaa sanaan jireenya keessan qulqulleeffadhaa. Yaada keessan, qalbii keessanis qulqulleeffadhaadha. Bara baraan ulfinni isaaf haa ta'u. Kottaa amala keenya tolfannee akka warra ifaa guyyaa keessa deddeebi'anitti jiraanna malee albaadhummaatti yookiis machiitti, halalummaatti yookiis gadhiisiitti, nama loluutti yookiis weennootti hin jiraannuedha. Akka sanatti hin jiraannu. Kan inni barreessuuf warra biyya lafaa keessa jiraniif miti. Warra amantootaaf barreessa. Amantoota warra Roomeetiif barreessa. Anaaf isiniif warra amanne, warri Kiristoos Iyesuus Kiristoos fayyisaa keenya jennee amannee fudhanneertitu wangeelli kana xalaa kana nuuf barreessa. Wangeelli kun nuuf barreeffame. Kottaa amala keenya tolfannaa. Maal fakkaata laata amalli koo? Maal fakkaata laata amalli keessan? Jireenya keenya yeroo argannamme maal nurratti argu laata? Eeyyee guuttanneerra jechuu hin dandeenyu. Eerree fiixaan ba'umsa qabna jechuu hin dandeenyu. Garuu yeroo hundumaa Kiristoosiin fakkaachuutti guddachaa, isa kaleessa dogoggorra irraa deebi'aa, isa kaleessa
irraacituu dadhabne irraacitaa har'a itti adda ba'a. Gara qulqullummaa Kiristoos sanatti akka nuyi guddannuuf Waaqayyo sagalee isaatiin nutti dubbata. Gara Kiristoos sanatti, gara qajeelummaa isaatti, gara gaarummaa isaatti, gara fakkeettii isaatti, gara jaalala isaatti, gara nagaa isaatti akka nuyi guddannuuf sagalee isaa nyaanne akka ittiin guddannuuf Waaqayyo karaa sagalee isaatiin jireenya tokkoon tokkoon keenyatti dubbata. Bara baraan ulfinni isaaf haa ta'u. Egaa itti fufee warra Efesooniin immoo akkas jedha. Isin dur dukkanaa'oo turtanii amma garuu karaa Gooftaa iftaniittu. Egaa akka ijoollee ifaatti jiraadhaa. Dur maal turtan? Dukkanaa'oo turtan isin dur. Amma garuu karaa Gooftaa iftaniittu. Nu ijoollee ifaati. Karaa Waaqayyo, karaa Gooftaa Yesuus Kiristoos ifni nuu baheera. Ificha fudhanneerra. Egaa akka ijoollee ifaatti akka nuyi jiraannuuf Waaqayyo nutti dubbata. Akka ijoollee ifaatti. Isa Waaqayyo keessaa nu baase keessaa akka nu ittiin deebine. Jireenya addaan bahe, jireenya lammaffaa dhalate akka nuyi jiraannu barbaada sagalee Waaqayyo. Akka kanatti qulqulloofne, akka kanatti qophoofne dhufaatii Gooftaa Yesuus Kiristoos eeguu hin dandeenya. Haaleluuyaa. Wanti ifa keessaa ba'u gaarummaa, qajeelummaa, dhugaa hundumaa keessattis in argama. Wanta Gooftaatti tolu qoraa bira ga'a. Hojii dukkanaa wanta dhimma baasu keessaa hin baane bakkeetti baasaa malee itti hin hirmaatinaa. Hojii dukkanaatti hin hirmaatinaa. Hojii jireenya namaa miidhutti hin hirmaatinaa. Hojii warri biyya lafaa hojjetanitti hin hirmaatinaa. Keessaas qoodan qabaatinaa. Haaleluuyaa. Itti hin hirmaatinaa, itti adda ba'aa. Qooda keessaan qabaatinaa. Ittiin waliin galinaa. Warri biyya lafaa hojjetanii hojii isaaniitii wajjin waliin galinaa. Isaanii wajjin tokkoon ta'inaa. Yaada isaaniin qabaatinaa. Maaliif? Waaqayyo achi keessaas hin baase waan ta'eef ittiin deebi'inaa nuun jedha. Namoonni hojii akkasii keessaa qaban jiru. Wanti isaan dhoksaatti hojjetan immoo dubbachuun iyyuu yelloodha sagalee Waaqayyo. Haaleluuyaa. Egaa attamitti akka deddeebitan haleelaa ilaalladhaa. Akka warra ogeessaatti malee akka warra ogeessa hin ta'iniitti hin jiraatinaa nuun jedha. Akka maalitti jiraadhaa? Akka warra ogeessotaatti jiraadhaa. Akka warra ogeessota hin ta'iniitti hin jiraatinaa. Yeroochi ga'eera. Dhufaatiin Kiristoos ilma Waaqayyoo dhiyaateeraatii akka warra ogeessotaatti jiraadhaa. Raaskaala ba'aduu nama gandoola badiyaa. Guyyoonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Yeroonni kun maalidha? Yeroonni kun guyyoota gadhee waan ta'aniif yeroo isiniif kenname utuu hin dabarsin itti hojjedhaa. Warra Tasalonqeetiin immoo akka jedha. Waaqayyo inni nagaa namaaf kennu guutummaatti ofii isaatiif isin haa qulqulleessu. Yeroo dhufa Gooftaa keenyaa Yesuus Kiristoositti. Hafuura keessan, lubbuu keessan, foon keessanis fayyaatti mudaa akka hin godhannetti haa eeguudha. Maqaan Waaqayyoo bara baraan haa eebbifamu. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Waaqayyo gaanutti dubbata saba Waaqayyo. Dammaqaa eessa jirtu? Maal gochaa jirtu nuun jedhe sagalee Waaqayyo. Luqaas keessatti immoo Luqaas 21:36 maalidha? Yeroo hundumaa dammaqaa. Yeroo maali? Yeroo hundumaa ganamatuun jedhin galgalatuun jedhin dammaqaa. Waan ta'uuf jedhu kana hundumaa jalaa ba'uudhaaf ilma namaa duras dhaabachuudhaaf humna akka argattaniif kadhadhaa. Yeroo hundumaa dammaqaa. Waaqayyoon gammachiisuutti jiraadhaa. Ifama namaaf gochuudhaan jiraadhaa.
qalbii jijjiirrannaadhaan jiraadhaa. Jireenya keessan qulqulleeffadhaatii dhufaatii Iyyasuus Kiristoos eeggadhaa nuun jedha. Akka nuyi bakkeettaaf nun barbaadu Waaqayyo. Akka balballi nutti cufamuun barbaadu. Anoo sin beeku nuun jechuun barbaadu. Maal yeroos maqaa keetiin kanan goone, maqaa keetiin raajiin dubbanne, maqaa keetiin hafuura hamaan baafne, maqaa keetiin wangeela lallabne waan baay'ee dhiyeeffachuu hin dandeenye. Ani garuu isin hin beeku akka nuyi hin jedhamneef Waaqayyo dursee nutti dubbata saba Waaqayyo. Egaa Waaqayyo nu haa gargaaru. Jireenya akkamii keessa akka jirru hundumti keenya tokkoon keenya akkamitti akka jiraachaa jirru nuyi beekna. Hammam dammaqne akka jiraachaa jirru beekna. Hammam jireenya keenya qulqulleeffanne, keessa keenya qulqulleeffanne, dhufaatii ilma Waaqayyoo kana eeggachaa akka jirru tokkoon keenya beekna. Egaa nutti dubbata. Eessa jirtu har'a? Dammaqaa, ka'aa, yeroon koo ga'eera. Wanti nuyi ilaallu hundumtuu saba Waaqayyoo dhufaatiin Iyyasuus Kiristoos balbalarra akka jiru nutti mul'isa. Wanti nuyi arginu, wanti nuyi dhageenyu, biyya lafaarratti wanti ta'aa jiru, mallattoon biyya lafaarratti ta'aa jiru, dhufaatiin Kiristoos Iyyasuus balbalarra ga'eera. Dammaqaa, deebi'aa, bu'aa yookiin gubaan taane, qabbanaa yookiin gubaan taane, bu'aa taateen rakkiste afaan koo keessaa si tufuuf jedha. Afaan Waaqayyoo keessaa tufamuun barbaannu obboloota koo. Kottaa hafuura isaatiin gubaa taana. Kottaa kan Waaqayyoo caalchisnee hojjenna. Kottaa dheeboo hafuura qulqulluu qabaanna. Kottaa warra dukkana keessa jiran buutnee baafna. Ofii keessaa keenyaa fayyine warra badiisa dukkana keessa jiran, warra badiisa jala jiran, warra du'a jala jiran baasuu akka dandeenyuuf Waaqayyo humna isaa nuuf haa kennu. Waaqayyo hafuura qulqulluutiin jireenya keenya haa guutu. Waaqayyo humnattiin kana goonu tokkoon keenyaaf haa kennu. Hin kadhanna. Haleluuyaa. Haleluuyaa Yesuus. Galanni siif haa ta'u. Ulfinni siif haa ta'u yaa Waaqayyo. Har'a lubbuun sagalee kana dhageessu yaa Waaqayyo. Sagalee kanaan yaa Waaqayyo gooftaa qalbii jijjiirratti gooftaa. Sagalee kanaan yaa Waaqayyo gooftaa jireenya isaa qajeelchattu kaa. Yaa Waaqayyo gooftaa jireenya isaa qulqulleeffattu. Haddeebitu sagalee kanaan lubbuun kana dhageessu yaa Waaqayyo. Si wajjin walitti dhiyeenya kan hin qabaan, relationshippiin keenya yaa Waaqayyo kan sitti jabaatee hin jirre Waaqayyo. Walitti dhufeenyi anaaf nuuf sii qabnu kan laaffisne, kan dhiisnee adeemne, kan mana kee keessaa banne yaa Waaqayyo. Jirra yaa Waaqayyo. Ati nu deebisi gooftaa. Ayyaanattiin mana keetti deebinu nuuf kenni yaa Waaqayyo. Ayyaanattiin qalbii jijjiirranne yaa Waaqayyo gooftaa. Gara mana keetitti deebinu, gara ifa isaatti nu waamteetti deebinu. Ati yaa Waaqayyo ayyaana kee nuuf kenni yaa Waaqayyo. Yesus saba kee gargaari. Amantoota waldaa keessa taa'an jiran yaa Waaqayyo gargaari. Amantoota yaa Waaqayyo gooftaa maccaa. Si wajjin walitti dhufeenya hin qabne, walitti dhufeenyi isaan si wajjin qaban waldaa keessa duwwaatti kan ta'e yaa Waaqayyo. Ati gargaari gooftaa. Wangeelaa dubbisannuuf yaa Waaqayyo gooftaa. Sitti hamaxannuuf kadhannuuf nu gargaari yaa Waaqayyo. Dhufaatii kee qophoofnee akka eeggannuuf nu gargaari yaa Waaqayyo. Jireenya qulqullaa akka jiraannuuf nu gargaari yaa Waaqayyo. Jireenya dammaqaa akka jiraannuuf nu gargaari yaa Waaqayyo. Hafuurri kee nu haa gargaaru gooftaa. Maara gaayya nama diinama gandoora labadiyaa. Ruuma diinama gaayya laba idaa gooftaa. Iprooga iida nama gaandoo Yesuus Kiristoos. Iprooga iida la gandoora laba gaayya. Reemos kiya laba aduu nama gaandoo Waaqayyo.
Shilagaya nama ida baba. Riba bagaya nama diana magandora Jesus Christos. Fura Waaqayyoo sin kadhadha. Gooftaa jiraataa sin kadhadha. Deebisi yaa Waaqayyo. Warra mana keetii badan deebisi yaa Waaqayyo. Warra jireenya bu'aa jiraachaa jiran gooftaa. Mana kee keessa yaa Waaqayyo gooftaa jirreedhanii garuu miilli isaanii kan ala jiru garuu jireenya foonii kan jiraatan foon isaanii gammachiisuudhaan jireenya isaanii jiraachaa kan jiran Waaqayyo ati qaqqabi. Ati deebisi gara mana keetiitti yaa Waaqayyo. 99 hoolaa dhiiftee yaa Waaqayyo. Isee tokkitti badde barbaadu kan ati Waaqayyo gaariidha. Deebisi Yesuus. Saba kee dammaqsi yaa Waaqayyo. Saba kee dammaqsi ergadhu gooftaa. Saba kee dammaqsi gara biyya lafaatti ergi Yesuus. Ergadhu saba kee Yesuus. Baasi waldaa kee Yesuus. Waldaa amantoota waldaa keessaa gadi baasi Yesuus. Gara biyya lafaatti akka gadi baanuuf Waaqayyo humna nuuf kenni gooftaa. Amantootaaf humna kenni yaa Waaqayyo. Amantootaaf ija jabina kenni bara kana gooftaa. Marus kadila bagandora labadia Jesus rima dina magaya labaida gofta ipros kadina magandora labadia na magaya irrama mama madina magandora maka gofta Jesus Christosin humni dina humni setana inni ilmaan kee gara biyya lafaatti godhatu maqaa Yesuusin saba kee irraa kan hidhame haa ta'u. Jireenya bu'aa namni jiraatu kan godhu. Jireenya Waaqayyoon hin gammachiisne akka namni jiraatu ni godhu. Gara biyya lafaatti garaa namaa inni gototu. Yaada namaa inni gototu. Inni hamaan sun inni jireenya namaa mana kee keessa hatuu dhufu. Maqaa Yesuus Kiristoosin kan ifatame haa ta'u. Maqaa Yesuusin kan hidhame haa ta'u. Ayyaanni kee nuuf haa baay'atu. Saba kee gargaari. Amantoota kee gargaari. Amantoota kee dammaqsi. Saba kee dammaqsi yaa Waaqayyo. Hirriba keessaa nu kaasi yaa Waaqayyo. Hirriba keessaa nu dammaqsi gooftaa. Hafuura Waaqayyoo galanni siif haa ta'u. Dubbii nutti dubbatteef galanni siif haa ta'u. Waan nu dammaqsiteef galanni siif haa ta'u. Bara keenya umurii keenya hundumaa ati dhuunfadhu. Maqaan kee bara baraan eebbifamu. Galanni siif haa ta'u. Maqaa gooftaa Yesuus Kiristoosiin. Ameen. Haalleluuyaa. Maqaan Waaqayyoo bara baraan galateeffamu saba Waaqayyoo. Egaa ergaan kun yoo isin gargaareera ta'e namoota beektaniif qoodaa Waaqayyo akkana gargaaretti kaa ergaa Waaqayyo jireenya koo keessa kaa'uun immoo fuuni yaadaa Waaqayyoon anaafis naa kadhadhaa. Isan dubbadheen jiraachuu akkan danda'uuf Waaqayyoon naaf kadhadhaa. Ayyaanni Waaqayyo akkanaa baay'atuuf Waaqayyoon naaf kadhadhaa. Waaqayyo moosinii wajjina ta'uu eebbifama. Barri kun bara eebbaa, bara nagaa, bara gammachuu, bara isin itti Waaqayyoon gammachiisutti jiraannu, bara nutti nagaatti jiraannu, bara nutti boqonnaatti jiraannu, bara nutti dammaqnee jiraannu, bara nutti hafuura qulqulluudhaan geggeeffamnee jiraannu nuuf haa ta'u. Gooftaanis na eebbisu. Subscribe gochuu immoo hin irraanfatina. Akka yeroon viidiyoo haaraa gadhiisu akka argattaniiti. Namootaafis immoo qoodaa. Waaqayyo sina eebbisu. Eebbaaf ta'a. Nagaa Waaqayyooti. Hallelujah.